Welcome to Grade 10 Biology Unit 2. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa 10ffaa boqonnaa lammaffaa nagaan dhuftan. So akkasumas share fi subscribe gochuu hin dagatinaa jecha. Arraan tana review questionii kitaaba gubbaa jirtu review question 1, 2 and 3 answer isaa laallachuudha wajjini. Kanaaf akka dhumattee akka wajjin turtan afirraa keenya jechuudha. Kara review question keenya aseenume. Review question 1 answer. Okay, number 1. The chromosomes are made up of dash. A. RNA, B. protein, C. DNA, D. acetic or SAN. So among these four alternative choices, the correct answer is DNA, because the chromosomes comprised from a DNA, deoxyribonucleic acid. So kana ta deebisaan caata jechuudha. Deebisaan gaafetanaati. Haala kanaan adda baachuu qabdu jechuudha. Okay, inni itti aanu gaafi lammaffaan. How many chromosomes would you expect to find in a normal human body cells? A. 23, B. 50, C. 84, D. 46. So the correct answer is D, because human body have 46 chromosomes and 23 pairs of chromosomes. So this is a pair, okay? This is a pair. This is not a pair. The questioning pair normal body human body cells meeqa jette tanaafu malta 46 ta'a jechuudha. Diiddeemsati haadharraa diiddeemsati abbarraa argama waan ta'eef tanaafu kiroomozoomii lakkoofsi kiroomozoomii ilma namaa 46 jechuudha. Yoo 46 gattees rakkoodha, yoo 46 oltees rakkoodha jechuudha. So haala kanaan adda baafachuu isin barbaachisa. Okay, number 3. Which combination of chromosome would result in a human male? So A. XXX, B. XY, C. XX, D. YY. So among these four alternative choices, the correct answer is D, B, because in the male the chromosomes, one chromosome, sex chromosome from mother, X chromosome from mother, Y chromosome from father, so indicating sex determination XY. Kana jechuun XY kana ta'a. Wanni inni kana ta'u maal seete? XY sex chromosome garte kan saala dhiiraa murteessu jechuudha. Sex determination akkasitti waa'ee saala dhiiraa kan murteessu jechuudha. XX immoo kan shamarranii murteessa jechuudha. XX dha. Maaliif X takka abbarraa fudhattee X takka haadharraa fudhattee san booda XX taate sex determination female dha. XX dha jechuudha. Kan dhiiraa immoo XY dha jechuudha. Xaa haadharraa argata yaa immoo abbarraa argata jechuudha. So haala kanaan XY fi XX dhan beekamaa jechuudha. Kiroomozomiin sex kiroomozomiin saala murteessu kan shamarran keessatti kan dhiiraa keessatti kanaan beekama. Kanaafuu amma immoo akka gaafatanitti kan dhiiraan nu gaafate human male jaanu kanaafuu baataa jechuudha. Osoo human female jee caataa jechuudha deebisaan. Kanaafuu amma akka deebisaa kanatti akka gaafatanitti deebisaan baataa jechuudha. XY ta'a jechuudha. Okay, question number 4. Which of the following statement is not true of mitosis? A. In the initial stage of cell division, the chromosome divide to form daughter chromatids. B. Mitosis is used to replace old worn out cells. C. Two identical daughter cells known as clones are formed. D. Genetic variety is introduced during the process. So among these four alternative choices, the correct answer is D, because the statement is
indicating in D is under D is what? It is referring with meiosis, okay? Referring with meiosis. It is not mitosis. So because of that, correct answer is D. So sanaafuu amma akka gaafatanatti gaafin tun akkuma beekamu laan negative gaafin tun statement is not true jaami negative jechuudha. Yeroo hunda gaafii negatiifaaf maal barbaaddan? Filannoo negatiiva taate jara kaan irraa negatiiva taate barbaaddan jechuudha. Fakkeenyaaf een kun maal hima waa'uma maayitoosisiitii maachuu sirruu maachuu waa'ee maayitoosisiitii initial stage kanaafuu kiromaatiin sirrii ta'a baanis sirrii ta'a seelii dulloome fi kana hunda bakka buusuudhaaf fayyada maayitoosisiin sirriidha jechuudha. Adeemsi kun adeemsi sirrama seelii qaamaati jechuudha. Kunis caan kunis sirriidha. Two identical daator seel eega sirrii daator seel wal fakkaataa tu argamaa jiru karaa maayitoosisiitiin. Kanaafuu diin kun waa'ee maayitoosisii osoo hin taane waa'ee meeyosisii sex cell division jechuudha. Himaa jechuudha. Kun immoo somatic cell yookaan body cell division jechuudha maayitoosisii jechuuni. So kanaafuu salphumatti diitaa jechuudha. Diin waa'ee meeyosisii taasaa waan ta'eef kan addatee isaa jechuudha. Dii kana jechuudha hunda keessa jirru kun hundi waa'ee maayitoosisiiti. Inni diin kun immoo waa'ee meeyosisii taasaa jechuudha. Okay, number 5. Which of the following statement is true of meiosis? Look, which of the following statement is true of meiosis? A. Genetic variety is introduced during the process. B. Meiosis is used to replace old, worn out cells. C. Two identical daughter cells known as clones are formed. D. Meiosis is involved in asexual reproduction. So, kanneen ramaagitii keessaa waa'ee meeyosii wal qabate kan dhugaate kamiiji amma asirratti amma positive nu gaafate ilaalama. Positive nu gaafate. Kanaafuu deebisaa filannoo positive taate barbaannachuu keessaa. Fakkeenyaaf aan kun genetic variety is introduced during the process kun sirrii taate dhugaa taachuudha. Baa kana ilaallume meiosis is used to replace old worn out cells. Kun waa'ee maayitoosisiiti. Waa'ee maayitoosisiiti. So gaafii afuraffaa fi shanaffaan kun iddoo wal fakkaataa bakka wal jijjiire malee. Baan kun waa'ee maayitoosisiiti. Meiosis waa'ee kanaa gaggeessu jechuudha. Seelii du'ee fi seelii dulloomte, tishuu dulloomte. Qaama miidhame bakka buusu jechuudha meeyosisiin. Waa'ee hiramiinsa heddummaatiin waan baay'ee oomishamiinsa seelii saalaati jechuudha. Sperm seelii fi egg seelii jechuun malee waa'ee seelota bakka dulloon bakka buusuuf kana miti jechuudha. Caan kunis two identical daughter cells jaa kunis waa'ee maayitoosisiitiin. Kanaafuu kunis hin ta'u jechuudha. Iddaan kun maal jaa meiosis is involved in asexual reproduction. No, meiosis karaa asexual reproductionitti hin hirmaatu jechuudha. Asexual reproduction kan raawwatu maayitoosisiidha jechuudha. Maayitoosis inni hojii adeemsa hiramiinsa seelii qaamaati jechuudha. Kun isa laallatu kanaafuu kan dhugaate true gaafi garte the following statement is true about waa'ee meeyosisii ilaalte kan dhugaate kami jeemire aataa jechuudha. Genetic variety is introduced during the process sirriidha jechuudha. Genetic variety jiiniin gartee garaagara ta'a jechuudha. Varietiin yeroo maaliif spermiin afur yoo oomishamu yeroo takkatti spermiin afuranuu garaagaraa jiiniin isaanii genetic tiratiin isaanii garaagara genetic variety jechuun isa kana jechuudha. Qillees yoo taate qillee afur yoo yeroo takkatti akka oomishamu taate qilleen afuranuu jiiniin isaanii genetic tiratiin isaanii garaagaraa jechuudha. Maaliif spermiin afur yeroo takkatti ba'u sun yeroo takkatti spermatocyte keessa ba'u sun karaa spermatocyteetiin spermatogenesisiitiin deemu sun hundinuu amaloota garaagaraa jiinii garaagaraa tiratii yookaan immoo amaloota garaagaraa variety yookaan garaagara qaba waan ta'eef haala kanaan adeemsa oomishamiinsa meeyosisii karaa seelii saalaa karaa meeyosisiin gaggeeffamtu genetic variety baay'ifte jechuudha. So kanaafuu deebisaan aadaa jechuudha. Okay, let us move with the review question number 2. Answer. So number 1. Number 1 referring with the basic unit of inheritance is dash. A. DNA. B. A chromosome. C. Nucleus.
D, a gene. So the correct answer is a gene, because gene is the base unit of inheritances. The base unit of inheritance. The base unit of heredity is gene. Gene jechuudha. Kanaafuu deebisaan D ta'a jechuudha. Okay, number 2. Baqqalaa has dangly earlobes. He has inherited one allele for dangly earlobes from his mother and one for attached lobes from his father. Which of the following terms best describes Baqqala's genotype for his earlobes? A. Homozygous, B. Heterozygous, C. Homologous, D. Autosomal. So in this case, heterozygous is the best answer, because Baqqalaan kun dangli earlobe kana haadharraa dhaale jenne, attached earlobe kana immoo abbarraa dhaale. Sanaafuu alleelisiin dangilii fi gartee wantiidhaa sun isaa jechuudha. Alleelisiin lamaan kun waan ta'eef kanaaf heterozygous ta'a jechuudha. Heterozygous ta'a. So kana ta'a deebisaan jechuudha. So number 3, which of the following statement is a definition of recessive alleles? So number 3, which of the following statement is a definition of a recessive alleles? A. An allele that controls the development of a characteristic even when it is only present on one of your chromosomes. B. An allele that controls the development of characteristics alongside another different alleles that is also expressed in the phenotype. C. An allele that only controls the development of a characteristics if it is present on both chromosomes. D. An allele that only occurs on the sex chromosome. So among these, the correct answer is C. An allele that only controls the development of a characteristics if it is present on the both chromosomes. Okay, number 4. Which of the following condition is inherited? Which of the following condition is inherited? A. TB, tuberculosis. B. Albinism. C. Anemia. D. HIV/AIDS. Among these 4 diseases, so albinism is inherited condition. So gene afaan mo dhukkuba kan dhalmaan dhufu jechuudha. Albinismiin kuni, tuberculosisin dhalmaan dhufu, anemiyaan dhalmaan dhufu, HIV/AIDS dhalmaan dhufu. Kan inherited yookaan kan dhalmaan dhufu kan dhufu albinismii kana qofaa jechuudha. Albinism, albino person. Albinismii kana jechuudha. Kanaafuu deebisaan baata jechuudha salphumatti. Okay, review question number 3. Number 1. Which of the following is not an Ethiopian breed of cattle? A. Borana. B. Zebu. C. Holstein Friesian. D. Raya. So among all four alternative choice, Holstein Friesian is also not what? Ethiopia. Isa kana jechuudha. Biriidii Itoophiyaatiin jechuudha. Katilii Itoophiyaatiin jechuudha. Kan biyya alaati jechuudha. Booranaan kan biyya keessaati. Zeebuun kan biyya keessatti. Raayyaan kan biyya keessatti. Holisteen kun immoo kan horii diqaalomsuu kan biyya alaati jechuudha. So haala kanaan deebisaan caata jechuudha. Okay, inni itti aanu number 2.
crossbreeding is also known as dash: A. Selective breeding, B. Genetic engineering, C. Horticulture, D. Combination of traits. So the correct answer is simply D. Combination of traits. So crossbreeding jechuun karaa biraatiin combination of traits jechuudha. So haala kanaan deebisaa arganna jechuudha. Selective breeding jechuun kun filatanii jechuudha. Gosa garaagaraa filatanii bareedduu filatanii walitti naqu jechuudha. Cross breeding jechuun immoo laatti godhaniituma sanyii randomly fuudhaniituma sanyii fakkattuu fi bareedduu waliin naqanii sanyii biraa keessaa jalaa baasu jechuudha. Cross breeding jechuun combination of traits jechuudha karaa biraatiin. Selective jechuun immoo sanyii karaa lamaanuu filatta jechuudha. Dhiiraa fi dhalaa bareedduu sanyii bareedduurraa walitti qabdee yeroo horsiiftee jechuudha. Ilmoo bareedduu baaftu selective breeding jennaan jechuudha. Cross breeding jechuun immoo yeroo garti fokkotaa fi bareedaa waliif fiddee isaan jidduudha immoo sanyii isaan caalu baaftu cross breeding jennaan. Sana kanaafuu combination of traits jechuudha. Traits amaloota horiidhaa kun immoo waan sanii walitti maktee jidduudha bareedaa kan waa hundi dandamatu baasu jechuudha. So kanaafuu the correct answer is D ta'a jechuudha. Okay, number 3. Selective breeding involves dash: A. Choosing a weak characteristics and selecting for it, B. Choosing strong characteristics and selecting for it, C. Mating your animals with a different breed, D. None of the above. So among these 4 alternative choice, the correct answer is what? B, because it referring with what? Concerning with selective breeding, choosing strong characteristics and selecting for it. Kana jechuudha. Amma maree fudhatu dubbanne selective breeding keessatti adeemsi selective breeding dha kan hammatu maal jee kanaafuu baata maaliif strong characteristic waan sanyii bareedduu jechuudha. Karaa biraatiin strong characteristic jechuun maal seete horis haa ta'u bineensa haa ta'u boqqolloo haa ta'u yookaan bilingaa yookaan immoo gosa midhaan nyaataa haa ta'u strong characteristic jechuun sanyii bareedaa yookaan amala gaarii yookaan callaa gaarii kan nu kan danda'u jechuudha. Yoo karaa horiitiin dhufu horii aannan gaa kan horii foon gaa gabbatee foon gaa kan nu danda'u. Lukkuu taate lukkuu gartee illee bareedduu dhaluu dandeessu. Sanyii bareeddurraa yeroo waliif fidattu maal goota strong characteristic jechuudha. Amala bareedaa jechuun kan callaa bareedaa kan nu jechuu isaati. Sanboota filatteeti sanboota immoo isa kana fuutee selecting for it akka inni hojii horu akka inni ilmoon biraa jidduu sanyii bareeduun jidduu argamtu godhu jechuudha. Selective breeding isa kana kanaafuu deebisaan baataa jechuudha salphumatti. Okay, number 4. Gaaffii afuraffaa tana laallume. Which of the following is not true of crossbreeding? Why crossbreeding ilaallatee kan sobatee kan dhugaan ta'in kamii jechuu isaati. A. The offspring immediately form a new breed of animal or plant. B. The offsprings are the F1 filial generation. B. C. The offspring do not breed through. D. The offspring may combine the best traits of both breeds. So among these 4 alternative choice, A is the correct answer because it is not true of crossbreeding. Look, the offspring immediately form a new breed of animal or plant. Kun sobaa jechuudha. Waa'ee crossbreeding ilaalate kun sobaa jechuudha. Yeroo kun dhugaadha. Yeroo kun akka jiru dhugaadha. Inni kun immoo soba jechuudha. Immediately form a new breed in godhu jechuudha. Crossbreeding keessatti yeroo itti aanu keessatti waan callaa bareedduu yookaan waan bareedduu argana malee immediately new breed in godhu jechuudha. Kanaafuu the correct answer is A ta'a jechuudha. Kan sobate ilaalama kun negatiivaa beekti gaafin deebisaanis negatiifaatu barbaadamuufi qabaa jechuudha. Kan jara kan adda ta'e jechuudha negatiifachuun. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.